Misaayiliin Kaayiroo fi Kuwaatir duraan nagaan teessu kan simbirti gubbaan bararra jedduun Samiiraa fi haadha Faaxa jedhu dhukee koon giiftara guddicha qeerroo jaarraa tufuu isaa dubbatama. Samiira waggoota hedduuf qeerroo gangalfattee nyaachuun booddee kana dubbii wal afaan deebite fakkaatti makiinaan isii ramala seente ka fakkaatu haati Faaxa yaayyuu gangalfattee gamas deebi'uun giiftarra hedduun achi fuula galuu isaatiin dubbii hinaaffaan lafaa burqiite gaazii laf keessa facaasuun hinaaffaan ibidda obeessaa turte jedhaan. Fuul miidiyaalee hawaasaa gubbarratti as bahuun waccisiifte. Wal arrabsuun buxe wal baaftee abaarsan jilbaan huccuu walirratti ciirte. Odoo wal bira jiraatte hamashaa qabdee wal gangalchiite. Wal bira jiraachuu dhabuu isiitiin sukkara wal qabsiifte harmi jidduun yaayyuu akka malee danfe jedhaan. Gareen gaggabdee bishaan dhuudee gareen yaayyuu gamaaf gamanatti qeerroo jaarrachuun. Warroota hedduun duula gamaa gamanaa walitti banuu ishee dubbatama. Dubbiin beeraa waan bakka itti dhaabbattu hin qabneef ganda keessatti illee ibidda qabsiisuun hedduun ishee horii gubbatti argamti. Dubbiin Kaayiroo fi Qatar jiddurraa kaatetuun Qatarii maqaa balleessuu waan oolle fakkaatti. Galatoom.